dura deemaati. Inda ummata kaafiraa santu sin namni shaarmuta namaan jedhu isatu shaarmutaadha. Isaantu sin caala isin jammir afarii nyaadhaa isin isaantu sin caala. Ay rabbii isaaniitiin walitti dhaqatan du'anii isin caalanii jechuudha. Saqqalamaa deemaati maal fidda wanni isin fiddan maal inni fakkeeffatu carqii fuularra kaayataniidhaaf imaama kaataniif areeda dheedessaniifi wanna amantiin quwwaadha wanni nama laallama. Ummata quwwaa Dhiis bas ajandaa san keessaa bahe haadha faate. Taanaan taadaan akkana kaayadheeti waan barbaade godhachuu ni danda'a. Lubbuuti ajandaa san keessaa bahe. Areeda dheereffachuuf imaamaa kaayachuutti yoo ka islaamummaan jirtu jiraatu taate akkasitti haa ta'u. Deemaa kaatu ummata hadhaa yana na hadheessinaa jee. Please take it easy, take it easy. Please ofirraa haadha tiyya. Amasaan kun. Please amma waan biraa dhiisi ajandaa san jijjiiru ofirraa. Dhiisi kanneen wushaadhaan. Keessa kiyya qulqulluudha. Keessa kootu qulqulluudha. Isin galee keessa kiyyatu qulqulluudha. Karabbii kiyyaaf anaaf ana qofa waliin. Miira keessaa bahe haadha tiyya. Keessa kootu tunnusuudha. Hammeenya hin qabu. Ati fa akka nama televezyiinii rimootii jijjiiratee gaafa isaan deemanii masmuurii dhageeffatan maal abbaa kan keetti deemtee quba ofii darbitee jala san keetti komentii barreessite wasat. Deemtanii dhaqanii komentii barreessan jirtan hin jala dhaqaniiti. Warra mukatti amanu warra maalitti amanu taadaa isaan maal siin haa jedharree inshaalla. Atuu jala teettee warra mukatti amanu jedhaa jirta. Atuu jala teettee hoolaa Iyyasuus jedhaa jirta. Inni maal siin haa jedhu. Fidee hoosiin jala jechuudha. Kalaas maan kamaan yaansaadha. Miira keessaa bahe amma miira keessaa bahe. Ajandaa san jijjiira haadha faate. Maal inshaalla quba ana bicharra qabdan. Deemaa quba ana qabda san deemaa dhiqadha. Wasata. Gaafa namni kabajaa sanirra qaba kabajaan qabdan. Beekaa gaafa kana dubbate namni kanaa ol maal dubbata ka kanaa olii maal jedha. Ka amantii biroo keessa jiru maal isin hin jedha kabajaa sanirra qabu jira malee lixatti godhin godha jechuudha lixatti. Saqqalamaa deemaati. Dhiisi ajandaa san jijjiira. Namoo isin tunarraa fudhata abba torbatti musliimati yazariin. Amantiin carqiidhaan jiraannaan nan uffadhee na hajjabadhee waan barbaade godhadha. Hajjabadhee nan caffara. Hajjabadhee abbaa barbaade nan arrabsa. Guruppii garee shaadaa garee maalii jedhee jaalattu diin islaam jedhee piroofaayilii tolfadhee abbaa barbaade jala deemee waan barbaade ni barreessa. Shaarmutaa shallee akkas abbaa barbaade jala deemee ni jedha. Ta'a isinii akkasitti isinii waliin fakkeessuun ta'a. Isinii taphachaa isinii waliin fakkeessuun. Beerri dhiiran gahu dhiirri beeran gahu. Wal fakkaataa jechuudha. Akkasitti jechuudha. Salaam alaikum ustaaz. Sallu ala nabii. Awwalee jala dhatti shaarmutaa natu haadhatee akkana godhe. Ilma haadha akkas godhe. Natu maalii yookii akkas godhe. Natu maaliin akkasi godhe. Salaam alaikum yaa shabaa yaa banaatil jannaat. Eessa jira jannaata maal argita? Qarbiif kan nama qopheessu isin. Qarbiin akka banaa jirtu kan namatti himu isin. Ufii waan deemtee waan barbaadde godhatti. Qarbiin banaa jiraachuu isin tunutti himu. Azaabni jiraachuu isin tunutti himu. Baru duunee akka mata allaattii gaseen isin tunutti himu. Siraatni akka jiru isin tunutti himu. Waa hunda akka jiru isin tunutti himu. Deemaa hudduu teessan kadaddadhaa. Deemaa hudduu teessan miicadhaa. Deemaa kaa'ati. Ufuma keessanii jaannata illee ufumaa seenaa. Isinii dhiifne nu warri caffaru jaannatan arginu. Gaafas qulfii isintu harkaa qaba. Qulfii gaafas isintu harkaa qaba. Nindee takka bar na ajaa'ibdanii jiru bara. Laa ilaaha illallah rabbi tokkicha rabbitti amanedha kaa akka isinitti amanu nu godhaa jirtanii bar ilba gara keessan lallee salaatu malee wanni nu hafe hin jiru. Laa ilaaha illallah jettan nufi. Rabbiin malee shariikni biraan